takka jaalala arge karaa deemtu jaaluma kan iyyaa girte akkana jalaa milqeetuman karaa biraatiin irraa goree akkana si dhufu tole gaa kabajamtoota hordoftoota keenya arlee deebinee jirraa keessummaa kabraa qabadheetiin dhufee jira keessummaan keenyas waa'ee jaalalaa irratti irra murii goonaa gabanumaan itti dhiyaadhaan waan ati waa'ee sinjaa gammaddanii bashannantanii bohaartanii kophaltanii taphattanii galtuu sinjaa gabanumaan qabni keenya isinitti tolee yennaan laayik sheer komentii godhaa nu jajjabeessaa sinjaa gabanumaan gara keessummaa keenyaa isin dabarsaa keessummaa keenya bagana gaanu keessin jaa magana gaamee gabanumaan gaamee hordoftoota keenyaa wajjin wal wal dubbistaa maqaan kiyya abshir jedhama abshirii keenya gaa bagana gaanu dhufee gabanumaan karaa gaafii keenya dabarraa sinjaa mee mudannoo jaalalaa si mudateerraa jechuudha akka mataa keetirra dhaabbattee mee xiqqoo daawwattoota keenyaa wajjin shaashan baanu godhime jaalalaa mudateen beekaat mudannoo sanarra taakkan faadhaame mudannoon jaalalaa na qabeentu jaalala keessatti akka wanis kun nama hin jiru jechuudha wani takka nagumaan jiraatte nagumaan hin jiraatu mee haa gaafa jaalala eegaltu akkamitti eegalteen jaalala nama qabdi jaani ayyee gaaf takka jaalala arge karaa deemtu akkana jaalaluma kan iyyaan garte isheen arge wanti badduudha nama qabdi jaani maaliif beekta keessumaan akkana laaluu na deemas akkana jalaa milqeetuman karaa biraatiin irraa goree akkana si dhufu akka boqaateetiin jalaa bade jalaa harqabate ati keessummaan keenya kun keessummaa ajaa'ibaati jaalalaan akkana miliqee argamee yaa waan ajaa'ibaatiin jaakkee kun daawwattoota keenya tole gaa yeroo jalqabaatiif jaalallee ta'e gaafa jaalala qabsiistee ta'e jaalala keessa si miidhamoo isiitu jaalalaan si miidhamoo jaalalaan isin isii si miidha akkam gootee qoramtaa ta'u jaalala akkuma dura wal qunnamne wal jaalachuu eegale erga wal jaalanne silkii tanaanumaa bilbilaa bisiin naa mil'atu janajjanaa baana sanii janajjanaa keessatti giseen laalu afaan isin jaaladhe naan jetti hojiidhaan ittiin ibsu jechuudha silkii kada walummoo anuma ba'aan guddoo taniin kan dhiibaa jiru anuma miidhaan gumuu hedduu waan akkasii malee hin qabu jechaatuma Kisheni wani angaru kisheni asdege jecha isisanis birachaatuman asirratti silkii daawwala ilmu nan ta'u asirratti lubbuutoo onneetoo kaleetoo qaama gisii ati mataa keetiin akka mataa keetti hin jehuun akkas hin jettuun okay hin jehuun aan onneeniisi onneen biyya onneeti ta'eeti akkasi beekaa jechuudha wal jaalachuun uumama waan jiraate kana diree baasee nuti hima malee kijibuun fedhu onneeti jamaalmaa kiyyeeyyeeni onnee jechuun onnee takka namaa kan jechuun waan ulfaataadha bar namni lubbuudhaan. Ati shamarran kaakam jaalatta? Shamarran soban bee shamarran dhugaa qofaaf uumamteen jaalatta. Ayyee shamarran keessaati immoo goreen ka sheepii yookaan akka amma afaan namatti dabbaa qabu moo kan rifeensa dheeraa qabu jaalatta lamaan keessame? Kaan shamarran dabbas ta'e sheepii biraa sheepis qabaate hijaaba isii uffatte hijaaba isii uffatte amantaa isii boonsitu akkasii hin jaallatu. Sheepiin kun gosa qabu. Sheepiin gamas jira gama akkasii. Sheepiin kun laal akkanatti jira akkasitti jira. Kana keessaa mee sheepii kam jaalatta? Sheepii akkasii san ammoo asirratti kun warreen akkanaa akkuma qabu naga waxxaratee yaa'u. Sheepiin silaa amma akkasii saniin amma maree bira honna tana tana bira honna
Warreen akkanaa kun garuu sirreessu qabannan. Sirreessu qaba. Sirreessu qaban. Maaliif uffata Cigitaa gubbaa bara akkana utaalaan bulan hin darre. shamarran dhiise ciitaa kan hin jiran seenee arge. Shamarran immoo safuu bira kutanii safuu amantaallee balleessu jiran. Safuu aadaallee balleessu jiran. Oromummaan akkanaan hedduu bareedduu duraan nuti himaa turan sanarra faalloo itti na fakkaata. Sirreessuu qabdan jennaan asumaanuu gaantullee shamarranii. Mee asirratti shamarran tan sooshaal miidiyaa fayyadamtu feetamoo tan ol baatee hin beekne kan manaa akka inni gaammaa tan utaallisan takkaa kameraa dura beeku hin beeyin kana keessaa kam filattameeti. Hangaruu sooshaal miidiyaan fayyadama. Isillee osoo fayyadamtee natti tola. Sooshaal miidiyaa fayyadamtee. Ookee du'a asirratti utaaluun sun barbaachisu hin jennu. Hin barbaachisu. Sooshaal miidiyaa hordofu utaaluu fi kana kana keessa waan hin jirre akkuma jireenya lafarraa safuun jiraattutti sooshaal miidiyaallee jireenyuma lafarraati waan ta'eef fayyadamuu akka waan namni asii ollaan si nagarree dubbii haayiroodha as baay'ee takka ture haadha diibaa yoo laaltu ta'e achirratti haadha diibaa waan isaan raawwatan kana meeti akkamiin laaltu waan ijoolleen haayiroo raawwatu kana. haadha abdii haadha faateeyyan kun tiitoo kana guutuu haadhuma faateetiif haadha abdii Ajee akkamiin laalta meeti kanarratti yoo Ana akkin itti ilaalu jarri biisanurra. Akkaataan simannaa isaan ijoollee haayiroo micoo biyya gabbuu tusan agartee miree kunirra akkuma tumma gartuu kanarra. Mucaan amma akkas eegalee sun. Kiisii ani gartaa miree. Mucaan sun. Kun akkamiin laalta mee kiisii kanatti. Sirriidha moo sirrii miti. Mucaan sun haala farajjii eegalee jira. Haalli sun haala keenyaa miti. Haala keenyaan haalli sun. Aadaan Oromoodhaa Shariyaanis ta'e Kan farajjiidha malee Oromummaa fi Islaamummallee balleessaa jechuudha. balleessa. Kanaafuu gamanumaan dhiifamaa jiru. Nurraa dhaabbadhaa jenna. Dhaabbadhaa nurra. Dhaabbatu miti. Nurraa dhaabbachuu qabamu. Gamanumaan nurra dhaabbatuu qabaa. Wanumaa waan nu daawwattaniif galatoomaadha. Akkuma beekamu waan namni nama godhu sanis hin dagatin haadha akka wal jajjabeessan obboleeyyan kiyya. Subscribe, like, share, comment jechuudha. Gamanumaan gatuu galatuun isin jaalleen